akkam jirtan nagaa fayyaadhaaye waa'ee mootummaa Itoophiyaadhaatii fi hojjettoota isaan karaa biyya Arabaa erganiitiin dubbachuu barbaada wal maddii qabeeti biyya namaa dhaqanii hojjechuun waan jiru ka Itoophiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf adda ture ijoollee karaa biyya Arabaa ergan kana yeroo ergan dallaalli mootummaan harka keessaa qabduutu maallaqa mootummaa sirraas fudhatee karaa dallaalaatiin harkachaadhaa karaa biyya Arabaa ergan haalamma dhiyeenya kana dhukkuba kanaa wajjii wal qabatee tahaa jiru wajjii wal qabatee torbaan lameen dabre kana torbaan lama sadii rakkina ummanni keenya Kuwait keessa jiru hundinuu sooshaal miidiyaa gubbatti laallee arkaadhaa jirra ijoollee walitti qabanii yeroo akkaanamtu yeroo namni addaan bahaadhaa ta'a meetir jaha walirraa fagaadhaa wal eeggadhaa maaskii fuulaa haadhaa jedhan kanatti namni keenya walitti gannaqamee nama 20 nama 30 mana tokko keessatti wali qabanii adababaadhaa jira lubbuun ijoollee biyya Arabaa keessaa rakkattu lubbuu ijoollee Abiy Ahmed irraa gad hin jirtu lubbuun namaa hundinuu wal qixa ijoolleen Abiy dubri Abiy sunii fi dubri keenya ka biyya Arabaa keessaa rakkachaa jiru kun lachuu rabbii uume garaagarummaa takkallee hin qaban mootummoonni biraa haala uume kanaan biyyoottan Arabaa nama firraa baasaadhaa jiraachuudhaan wajjiin nama ifii fudhataniiti biyya galchanii kophaa kaayanii eega dhukkubarraa walaba ta'u harkan booda ummata dabalaadhaa jiran bahii ramadanii waan barbaachisu hunda lammii ifiitiif godhanii biitii dadhabduun Afrikaadhaa hundi kana godhaa jirti biyyoottan Eeziyaadhaa kana godhaa jiran imbaasiileen isaanii ummata isaanii kan biyya Arabatti erganii dalagachaadhaa jiru hunda haga dandee gargaaraa jiran mootummaan Itoophiyaadhaa hoo waan jiru dubbachuu barbaada jira mootummaa Itoophiyaadhaa ijoolleen ammaan tana biyya Arabaa keessaa Kuwait keessaa walitti qabanii koottaa isin galchinaa koottaa kana biyya keessanii galtanii dalagarraa bahaadhaa bakka kanatti walitti dhufaa jedhanii walitti qaban kuni yaaminsa isaan hujirraa yaamuu keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa harka qabdi amma wanni tahaadhaa jiru lakkii ani fudhu an qubsiisuu hin danda'u an biyyattiin galchuu ijoolleen tun dhukkubaan faalamuun malchiisaa biyyatiyya hin faaluu jedhaniiti mootummaan Itoophiyaadhaa imbaasilleen gargaaruu didaadhaa jirti hay mootummaan takka yooni ummata isii jala deemtee imbaasiin Itoophiyaa takkee jirtu maaliif barbaachifte maa barbaachifte yooni bar imbaasiin Itoophiyaa ta Ameerikaa jirtu ummata Itoophiyaa ka Ameerikaa jirtu fayyaduudhaaf Ameerikatti barbaachise imbaasiin Itoophiyaa takkee jirtu ummata Itoophiyaadhaa kakkee jiru gargaaruudhaaf achi jiraachuun barbaachise hariiroo biyya lameenii akkasuma ummata ifillee gargaaruudhaaf barbaachise so arra diinummaa mootummaa Abiy Ahmed simuu deema diinummaa mootummaan Abiy Ahmed ummata isiitiif qabdu warreen mootummaa tana deeggartan arra biyya keessaa Oromiyaa keessaa Itoophiyaa biraa keessaas namni ilmoonsaa biyya Arabaa jirtu rafeen bulu rakkachaadhaa jira kana sammuu qabadhaa namni ilmoonsaa Kuwait jirtu arra Itoophiyaa keessatti rafeen bulu ilmoonti yoom dhukkubarra buuti maalirra jirti arra nagaan naa bultee hiraari jira silaa mootummaa dhugaa mootummaa nuuf yaadu mootummaa ummataaf yaadu mootummaa lammiisaa bakka bu'u silaa qabaanne arra ijoolleen Oromoodhaa Kuwait keessatti mana tokkotti nam 20-30 walitti qabanii walitti hacuucanii yeroo hamtuu kanaan dhukkubaan hin galaafatan amma kana meda pasrifiqa akati sheekh akkaan itti hiikkadhutti sheekh mootummaan Itoophiyaa ijoollee Kuwait wali qabdee hin galchotee kana guutuu isaanii du'aaf kennitee jirti isaan nu fayyadanii haa du'anii jechuudha that's what it mean yoo hiikkachuun beeyne hiikkaan isiidhaa warreen nurraa ala jiru warreen Kuwait keessa rakkachaa jiru fedhan haa dhumanii fedhan haa fannifaman nuti biyyatti ifitti hin galchinu dhayneetis hin gargaarru akka fedhan haa tahanii jechuudha wanni mootummaan Itoophiyaadhaa godhaadhaa jirtu yeroo lammiin biyya biraa hundinuu dhayxee imbaasiin nama sii keessaa fuutee kaan hoteela keessee
خان امباسي بك قوبيسيتي في كورانتايني guyyaa 10 kisan achif bira keeyse kara biyya fi ergaadhaa jirti mootummaan gariin xayyaara fi erganiiti fudhachaadhaa jira xayyaara suudiidhaa waan hin deemneef xayyaara fi erganiiti lammii fi galfachaadhaa jira sungaa mootummaa lammii fi yaaddu mootummaa nama fi yaaddu mootummaa ani ummataan bakka bu'a jettee ummata bakka buutee dhugumaan ummataaf yaadduutu san godhaadhaa jira mootummaan abiy amadura footoo koo bira kun asbee footoo ka'ee maxxansuu afaaniin ummata sobuu afaaniin ummatatti kijibuu akka nama dhukkuba kanaaf ummataaf yaaddootti biyya keessaa maqaa faddaanii qaa'ichaadhaa ummata biyya keessa illeedhaa fixaadhaa jira warreen hoggana mootummaa tanaa warreen abiyyiitu hoggana kee jettanii mootummaa tanaaf dalagneettanii biyya galtan obboleessoo lammii teessan ta biyya arabaa keessatti rakkachuu jirtu kana akka ilmaan keessanitti laalaadhaa yaadaadhaaf akka ilmaan keessatti yoo silaa warri biyya arabaa keessaa rakkatu kun ilmaan alamuu simeedhaa taate ilmaan abbaa duulaa taate ilmaan abiy ahmad taate arra jarri kun calliseen ilaala maatiin ijoollee taatis hiyyummaadhaa godhe malee akkuma isin ilmaan keessaniif yaaddan akkuma isin ilmaan keessan jaalattan maatiin haadha abbaan ijoollee tanaatis ilmaan isaanii kana rakkachuun barbaadan garuu ta'uu hin qaban humnatti hin qabne dandeettii hin qaban silaa dandeettiin isaanii mootummaadha ta'uu qaba mootummaa isaan gibira kafalaniif mootummaa isaan nu bulcha jedhanii gabbaraa jiraniitu ka alatti kun ilmaan keenya nu galfata jee silaa mootummaa tanaatu galchuun irra ture warreen abbichuu jettan abbichuun waan xiqqoo tana this is the simplest thing waan xiqqoo tana godhuu hin dandeenye abbichuun isin faarsitan lammii isaa ta biyya arabaa keessaa dhukkubaaf saaxilamtee rakkachaadhaa jirtu tan walitti qabee galchuu hin dandeenye silaa maallaqa barbaade gaafa maallaqa barbaadan ijoolleen tun bar biyya arabaa keessa dalaydee maallaqni isaan biyyatti galchan takka foreign currency biyyaa galcha lama biyya kana keessatti biyya sana guddisaadhaa deema maallaqa biyya galcha biyyatti waa jaaran biyya keessatti biizinesa banan lammiin tee biyya biraa dhayxee dalagattee galuun silaa biyyaafillee faayidaa garuu mootummaan abiy ahmad kanan beeku gaafa irraa nyaachuudha afaan baneeti ijoollee irraa nyaata yoo isaan waan takka bitanii galchan qaraxa dachaa kudhatti godha garuu gaafa isaan rakkorra bu'anii dirmachuu mootummaadhaa barbaadan gurra qabateeti akka naman dhaganitti ani biyyattiin galchuu jara kana biyyattiin galchuu jala muranii ijoollee biyya arabaa keessaa rakkachaa jirtu biyyattiin galchuu kuweta kam gooti suudiya kam gooti eessa geessan ijoolleen tun lammii Itoophiyaadhaati biyya Itoophiyaa keessaa ban mootummaa tanaatu akka hojjetan alatti erga dalaadhaan wanni arkuu qabu namni keenya mootummaan tun hangam takka ummata keenyaaf diinaa maatiin ijoollee tanaa arka warreen biyya keessa jirtan mootummaa akka hin qabne if arka akka mootummaa isiniif yaaddu hin qabne akka mootummaa isinii dirmattu hin qabne akka mootummaa bakka isin buutu hin qabne maatii ijoollee tanaa qofaa miti ilmaan oromoodhaa hundi biyya keessaa akka laaluu qaban silaa kan kuwee keessaa rakkatu kun ilmaan keessan taatees akkanu kanaafuu mootummaan tun wahuma takka illeenuu bakkaas isin hin boonne wahuma takka illeenuu isinis gargaaruudhaaf qophiidhaa miti arra ijoolleen tun torbaan sadichi keessaa boo'u jirti dirmachuu arkan dirmachuu takka illee dhabdeeti dirmachuu mootummaadha torbaan sadi gurra isaan dhago warra mootummaa keessaa namni waa'ee kanaa barreessu tokko illee hin jiru taayyee dandaafaa waa'ee kanaan barreessu quban qabu joora arrabsuu malee oromoo xiqqeessuu malee waan ijoollee lammii isaan bakka buuna jedhan ta kuwee keessaa rakkattuu kana barreessuu hin danda'an abiy ahmad nafxanyaadhaa salaatu ala lammii isaa ta biyya arabaa keessaa rakkachaa jirtu tan wali qabanii dhukkubaadhaan fixaa jiran quban qaban duuba mee mootummaa tana eessarra dhaabbatanii deeggartan badiin tun hundinuu mootummaadha badiin tun hundinuu mootummaa galte dadhabinni amma jiru hundi ka mootummaadhaati
qotee bulaan baadiyyaa keessaa ba'ee ku'ee dhaqee ilmaan fi fudhatee galuu hin danda'u nan qabu. Rakkoodhaaf ilmaan isaa achitti ergee duraanu. Rakkoodhaaf humna dhabuudhaaf yoo dalaganii na gargaaraniidhaaf ilmaan isaa biyya arabatti ergee taa'u jira. Ijoolleen tun waa meeqaaf faayidaa qabdi? Maatii ifiitiif faayidaa qabdi. Biyyaaf faayidaa qabdi. Ikoonoomii biyyaatiif faayidaa qabdi. Mootummaadhaaf faayidaa qabdi. Ijoollee tana gaafa dantaarraa harkatan itti faayidaa. Gaafa immoo dantaarraa hin qabne gaafa isaan talubbuudhaa qabatte warri mootummaadhaa hundi gurrarraa qabata. Imbaasiin Itoophiyaa tan kuwee keessa jirtu dhayxeen dubbifte. Maaltu malaa maaliin isin gargaarraa hin jenneen. Garuu eenyu bakka bu'anitti kuwee jiranii eenyuuf achi jiranii waan kana nu hundinuu ijoolleen biyya alaa jirtan keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan waan kana akkatti hubadhaa. Arra achi keessa teessanii gaafa isin humna qabdan gaafa isin maallaqa erguu dandeessan gaafa isin meeshaa bittanii biyyatti galchitanii biyya guddisuu dandeessan mootummaan tun teessan gaafa isin rakkattanii dhugatti gargaarsa barbaaddan garuu mootummaan isin bakka buutu mootummaa yaammattanii mootummaa teenyaan gargaarettanii takkallee hin jirtu hin qabdan. Ummanni keenyaas biyya keessaa arra rakkoon tun maalummaa mootummaa kanaa akkaan ibsiti. Rakkoon amma ijoollee teenyarra gahaa jirtu tun maalummaa diinummaa mootummaa Abiy. Diinummaa mootummaa nafxanyaa ta Abiy wajjin nu qabattee akka gaariitti tolchitee ibsiti. Kana namni keenya biyya keessaas biyya alaas addunyaarra bakka jiru hundaa diinummaa mootummaa tanaa hubachuu qaba. Ilmaan Oromoodhaa warreen garaa qulqullummaadhaan dhugatti Abiy kun biyyaaf ni toltee deeggartan. Warreen Abiy kun dhugumaan biyya wayyee isaa jettanii deeggartan yoo jiraattan keessaa dhiibbaarra godha. Isin mootummaadha. Lammii teenyaatu biyya ala rakkachaadhaa jira. Lammii teenya cinaa dhaabbadhaa ja'atii dhiibbaarra godha. Eega mootummaa tana deeggartanii biyya galtan. Eega Abiy biyya kana ni ceesisaa lammii Itoophiyaatiif ni tola jettanii yoo itti amantanii galtan seentanii keessirtanii wanni isin godhuu dandeessan yoo lammiidhaaf yaaddan ummanni alaa rakkachaadhaa jiru ijoolleen biyya Suudii biyya Kuwee keessa rakkachaa jirtu lammii Itoophiyaadhaati lammii Oromoodhaati mootummaan hundi lammii fi galfachaadhaa jirti nutiis maal godhu qabna jaa dhiibbaa irra godha yoo dhugatti lammiidhaaf yaaddan yoo dhugatti saba keessaniif yaaddan yoo dhugatti ijoollee tanaaf yaaddan arra ijji hedduun bu'a ijji hedduun imimmaan qabdi Itoophiyaa keessaa ijji hedduun imimmaan qabdi ijji hiyyeessa hedduudha ijji qotee bulaa hedduudha imimmaan ijoolleen garasii boochi maatiin isaanii biyya keessaa boochi tokkollee nama dhaga'u harkan tokkollee nama dhaga'u miidiyaan Itoophiyaalleen hin gabaasu miidiyaalleen hin gabaasu silaa miidiyaan gabaasee dhiibbaarra godhee mootummaa tan akka gartee waa godhu garuu hundinuu gurrarraa qabata. An ilmaan kiyyantu qabne ilmaan kiyya miidhamne maaltu naan gahe karakkata ilmaan kiyyaa miti maaltu naan gahe waati kiyyaa silaa mootummaan lammiidhaaf yaaddu mootummaan ummataaf yaaddu akka itti yaaduu qabdu ilmaan biyya san keessaa hundinuu ilmaan Abiy silaa akkas ilaaluu qaba. Silaa mootummaan ummanni filate mootummaan ummanniif keessaa baasee bakka buufate akka itti yaaddu Abiy ammas silaa dubra isaanii fi dubra keenya biyya Arabaa keessaa rakkachuu jiru kana addaan baasee hin laalu. Kachi rakkatuus ilmaan kiyyeeti ka'ee waan danda'u hundaan dirmataaf. Arra Itoophiyaa waan godhaa jirtu addunyaa agarsiifachuudhaaf ittiin dhaadachuudhaaf koronaa vaayirasii feegaa adda fagaadhaa lallaban kuni show up agarsiifachuudhaaf malee namni dhugaadhaan dhukkuba kanarraa lammii fi eeguu barbaadu lammii isaata dhukkubaaf saaxilamtee nama 20-30 mana tokkotti wali qabanii ukkaamsanii taa'u jinsan saniif dirmateeti jaalala lammii sallee biyya keessaa arkate. Kijibaan gartee addunyaa gartee if garsiisuudhaa miti. Jaalalti dhugaadhaa talammii teetiiti. Kanaafuu warreen mootummaa kana keessa dalaydan aktivistoonni mootummaa biltsiginnaadha
hooggantoonni mootummaa biltsiginnaadhaa deebi'aa if ilaala. Akkuma sidhaa simple. Hoogganoonni mootummaa biltsiginnaadhaa dabballoonni aktivistoonni mootummaa Dooktar Abiy if keessa deebi'aa maal godhu jirraa lammii teenya kan rakkattu kana hangam takka bakka buunee dirmachaa fi jirraa jaati if gaafadha. Dubbiin tun nam tokkollee laaltu isin laalti warra mootummaadhaan laalti. Jalaan baatan kana seeraa isin gaafata. Yoon ijoolleen kuwee jirtu kun nam tokko dhukkuba kanaan qabamee du'e lubbuun sun mootummaa Abiy irratti haafuudhaaf deemti. Kana walii himaa dhugaa. Nam tokko kan jirtu akkuma Abiy qawween dhawee ajjeesetti. Namni dhukkubaan achitti dirmachuu dhabuudhaaf jecha dhukkubaan achi qabamee du'e akkuma Abiy Ahmad ajjeesetti ilaalamuu qaba. Warri biyya keessaatis Oromoon addunyaa jirtus akkitti ilaaluu qabdu Abiy ajjeese. Maaliif? Nagaan mana isaan dalaganii yaamanii hoottaa baanii galtanii jedhanii ijoollee miskiina ijoollee nagaan dalagachuu jirtu hoottaanii galtanii jedhanii mana hojjetanii yaamanii alatti wali qabanii eegachi gambooda lakkii nuti fudhannu nuti ijoollee kana fudhannu maali dhukkuba qabanii akkamiin namni lammii ifite kaja lammii isaatiin akkamiin namni kaja kana wanni mootummaan Abiy godhaa jirtu walii raabsaa walii sheer godhaa ijoolleen aktivistoonni as gubbaadhaa dubbateilleen waan kana fookasii kennaadhaa fi irra dubbadhaa waan jettan jaa miidiyaan keenyallee miidiyaan OMN fi miidiyoonni walabni biraa qunnama ijoollee isa keessaa nama qunnamaadhaa gurra ummataatiin gahaa warri OMNidhaa warri OMN ijoollee kuwee jirtu qunnama viidiyoodhaa fi haasawa isaanii rakkoo irra jiran kana karaa miidiyaa keenyaatiin sheer godhaa. Nutis gaba keenyaan kan dhiibbaa godhuu dandeenyu OMNidha. Sigalee mootummaa dhiibbaa godhuu hin dandeenyu. We cannot. Amma nuti mootummaan biyya keessaa qabdu hagurra uummata hundaa gahuu danda'u OMN. OMN yooni waan kana hin gabaafne OMN gaafachuu dandeenya. Mirgatti qabna miidiyaa kana nu jaaree mirgatti qabna dhiibbaa erguu dandeenya. That's all we can do. Dubbii sigalee warri OMNs dubbii tana every day guyyarraa breaking news gabaasa. Akka miidiyaa Itoophiyaa kaan wal maddiif qabdanii dubbii tana maddii deemuu dhiisaa every day takka gabaasuudhaa miti. Viidiyoo raabata gadhiisuudhaa miti. Breaking news headline godhadhaa waan kana dubbii ijoollee Oromoo rakkattuu kana every day headline godhachuu qabda warri OMNidha. Isin miidiyaa ummataati. Miidiyaa nuti dhaabne miidiyaa mootummaatii miti miidiyaa namaatii miti miidiyaa saba Oromootiif dhaabbate. Kanaafuu rakkoo saba Oromoodhaa bakka jirtu hunda dhayxanii quuqaarraa buqqaasuudha qabdan akkasitti hubadhaa warri OMN jala deema miidiyaa biraati wajjin wal maddiif qabdanii OMN fi EBC wajjin akkasitti laayidha. Isin saba Oromoo isin dhaabbate saba Oromoo isin jaar dirqama saba Oromoodhaa qabdan waan sabni Oromoodhaa isiniin jee hujirra oolchuu qabdan rakkoo saba Oromoodhaa bakka jiru hunda jala deemtanii alaas Ameerikaa biyya Arabaa gabaasuun dirqama keessan warri OMNidha. Biraan naa gaya warri Girmaa Guutamatti dhiyaatan biraan gaya hugta gabaasee suudhaa miti every day headlinein OMNidha. Ijoollee teenyata biyya Arabaa keessaa rakkachaadhaa jirtu hunoo arra akkana ta'an edakka bulan ganama kana akka jiran kana gabaasuu qaban. Maaliif lammiidhaaf dhaabbate waan lammiidhaa dhaabbateef akkas godhaati Girmaa Guutamaatii fi koree OMN biyya keessaa biraan gaha yeroo garii ifirraanfatan isaayis yeroo garii ifirraanfatan sa'a 24 qabdan sa'a dabarsan 24 hours qabdanii 24 hours you can cover everything waa hunda gabaasuu dandeessan. Sigalee miidiyaan tokko sa'a 24 sarbiisa qabaannaan waa hunda gabaasuu danda'a. Wanni excuse takkallee qabdan hin qabdan. Kanaafuu breaking news headline guyyarraa bahurratti ijoolleen biyya Arabaa rakkoo isaan keessa jiran gabaasuudha qabdan. Maaliif ijoolleen sun miidiyaa kana gargaaraa dhaaban miidiyaa OMN kana qooda guddaa keessaa qaban ijoolleen biyya Arabaa jirtu. Kanaafuu headline guyya guyyatti OMN gubbatti argamuudha qaban isaantu dhaabbate. Yes irratti invest godhan keessaa qooda qaban
fuulduraas qooda keessaa qabaachuudha ta'an namni miidiyaa tokko guu dhaabbate keessatti farkuudha qaba. Keessatti farkuudha qaba yeroo hunda. Kanaafuu warri OMN'tis miidiyaa kaanii wal maddiif hin qabinaadha. Rakkoo ijoollee biyya Arabaa jirtu gabaasa. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu ijoollee if wareeydee miidiyaa kana gadhaabuudhaa fi jiraachisuu keessatti qoodni isaan qaban warra Ameerikaa jiru gadii miti. Irraa olii nuti rahaa godhaati kan nu qabanii yaanne dhaynee gargaarree gallaame warri biyya Arabaa jiru garuu kan qabamuudhaa fi darbamuun jirtu kana keessa if wareeganii dhaqanii miidiyaa kana gargaaran. Kanaafuu don't forget this. Gargaara ciraa dhaabbadha. Oduu isaanii amma dabarsaa. Isinilleen mootummaa irratti dhiibbaa godhan dandeessa. Maaliif yoo amma biyya keessa wanni jira yoo OMN waan takka dabarse OMN tu maqaa harkataa yookaan OMN kana gartee gabbuusanii jaalarkachuudha jecha miidiyaan mootummaadhaa isin maddii fiiga kan ni beeyna. Yoo OMN waan gaarii takka godhe OBN fi EBC maddii fiigan maaliif OMN irra caalaadha jaalala harkannaa uummata biratti isin maddii fiigan. Kanaafuu yoo isin irra deebitanii galgalaa ganama gabaaftan jedhu kunilleen dhiibbaa isin gootaniin gabaasuu dandan. Yoo isaan gabaasan mootummaan badamni tunu gurra kennuudhaaf dandeessi uummata keenya haala kanaan baraaruu waan dandeenyuuf OMN murteessaadha. Yoo OMN breaking news ijoolleen tajaajila biyya Arabaa irra haala kanatti rakkoo kanarra jira naman ganaa keessaa dhukkubee manaa kamaa seen mana tokko keessa nama 20 galan rakkoo akkanaa rakkoo nyaataa qaban rakkoo jiruudhaa qaban bilbilan qaban interneetiin qaban akkana jedhee OMN galgalaa ganama gabaase miidiyaan kun dirqama OMN kan uummata keessaa baaseetiin ifii bakka seenaa agartee OMN jibbisiisaa akkamittiin OMN gabaasee an dhiisa waan jiru dorgommii seenan. Isin indirect warri OMN dha jadi dorgommii haseenu isin garuu uummata keessaniif dalaydanii jechuudha. Jara kanaawutti nayxan. Kanaafuu smart tahaadha uummata keessaniif bifa kanaan hojjedhaadhaan jechuu barbaada. Fayyaataa dubbii tana irra deddeebinee dubbanna. Fuulduraasiin dubbadha. Hin dubbadha. Warreen biraatis irraa dubbadha. Dhiiga keessaniitu lammii keessaniitu biyya Arabaa keessa rakkachaa jira. Arra Kuweeti boru Suudiidha iftaan biyya biraati. Namni keenya rabbiin qilleessa nu kaahee biyya Arabaa keessa jiruun hedduu dukkana. Namni carraaqachuudhaaf bakkitti aantu bakki dhaquu danda'an biyya Arabaati. Siigalee namni keenya dalagaafillee dhaqee kabajaadhaan dalagatee biyyatti galuu danda'uudha qaba xiqqaatti. Kuliyaa godhanii haa dalagatanii garuu nagarkatanii nagaan dalagatanii nagaan biyyatti galuu deebi'uu danda'uudha qaban. Kabajaan kanaa oliin barbaadu nagumaan dalagatanii carraaqatanii nagaan biyyi gallaan hagana barbaadu. This all they need. Waan biraan barbaadan. Xayyaara nu geessaa kottaa xayyaara nu fuudhaa nu galchaa jenna yeroo nagaa ijoolleen tun tikeetallee ni murannaa mootummaa rakkaan. So mootummaan biyya keessaa bakka qopheessee fi naannoo tokko qopheessee biyya keessaa xayyaara ergee xayyaara ijoolleen firaa qabalte yoo fuudhee galchee guyyaa 15 kwaarantiinii namarraa achi baasee kaahee tartiibaan akkuma warra Ameerikaa dhaqu haanitti kaayanii maatii ifit dabalan maal rakkoo qaba. Simple bar waan laafaadha. Fayyaadhaa walii shirnaa godhaadha waliin gahaa agarmaan dubbadha.